hidhannoo bareedduu joolleftahuun haadha fi abbaan ufumaafuu joollef fakkeenya ta'uun nuutu ilmaan kana guddisaa jirra. Ilmoon tuni yeroo ammaa tana keessatti haasawa keenyarra hujii teenyarra irraa waa baratti. Haasawa keenyarra hujii teenya laalti ijoollee. Ulamaa'iin kana dhaamaa turan barsiisaa ijoollee barsiisu hunda kanatti dhaaman. Boo ijoolleen tun mucaan kun ijji isaa waan ati dalaydu irratti hidhaadha. Wanni ati hojjette wanni bareedduun isa biratti waan ati hojjette. Wanni fokkattuun isa biratti waan ati dhiifte. Hadaraa ijoollee tana keessatti rabbi sodaadhu jedhanii barsiisanuutu. Barsiisuma barsiisunuutu. Ijoollee yeroo kana xixiqqoo kana wanni isiin laaltu maali? Waanuma haadha abbaan godhan laalti. Waan haadha fi abbaan hojjetan laal. Haadha fi abbaan kuni ilmoo bareeddu haadha bareedduu abbaa bareedaa waan gaarii hojjetu waan gaarii dubbatu ijoolleen ijaan irraa qaraatu joollef tahuu nu barbaachisa. Dhugaa dubbatuun amaanaan dhugaa ijoollee tana wajjidee jiraan waggaa guddisaa jiru. Ijoolluma xiqqoo tanallee itti kijibuu dhabuun amaanaa diiguu dhabuun dhugaadhaan biratti mul'annee hujiidhaan agarsiisuun yeroo manaa baanu yeroo garii qajeelonna jala hordofa. Yeroo ganama ijoolleen gati shokolaataan sii fida maarroon sii fida jennaan fiduun deemnu immoo ni kijibnaa bee. Fiduu kan deemnanii waggaa ijoolleen ammoo baay'ilama dhugatti beeti ni eeydiitu waggaa ati dhufte ati waan san hin finne. Hay baabaa barree shokolaataan sii fida naan jette jina ni dagadhe ammas kijiba biroo kijibuu qabda. Boruun sii fida jette ammas kijibaa wal dhaantatu. Mati galee kijiba ijoollee irraa fageessu dhugaatti dubbatu dhugarratti akka guddatu ufiifis dhugaa waliin dubbataa waan ijoolleen nu jidduun laaltu dhugaa tana godhuu nu barbaachisa. Qudwaa jedhaniin ijoolleen gadaa muraasa tokko waan nuti hojjennutti amanti malee waan nuti jennu qabatuu hin dandeessu. Uffanni hogga haati sattaratu hogga haati hijaaba uffatu intalti dubraati xiqqoon tun ufillee haa uffatuu baattu haadha laalti. Tuni amma haadha laalti. Qissaadha irra deddeebi'aa ture tokko si himume gizee hedduu irra deebi'e. Ijoollee nama lama ta dukkaanaa waa bituu horiitu. Ijoollee dubraa xiqqishoo wayyaa amatuma 7-8 biiteengetti ijoolleen tunuma ergamtii bar. Dubra lama ka dukkaanaa waa bituu horii'uutu ani itti dhufe gaaf tokko gaddaaf haa beeki karaa deema. Ijoolleen tuni akkuma manaa gabbaateen matuma qullaa kana horii'u jirti. Ijoolleen tun hoggaa nagartee rakkattee miciyyoon takka keessaa huccuu uffatasii kanuma kaayatte kana ol deebiftee matarratti uffatte. Dubbiin irra hammaatee hubee. Irra hammaatee hubee. Uffatuma kana ol deebiftee mata uffate takka. Maaliif akkana gootaa jetteen takka wal qixaabee sheekan gartuu jetteen duuba. Ammasii galtee dantaasaa jetteen sun. Waasi qaraa isaa beeku. Ijoolleen wal qixaabee dantaasaa jetteen sun. Maaltu tana huccuu uffata ol deebisee matatti uwwisee tana maaltu dantaa jechisiise? Maal? Haadha danteetu tana booda jira. Dantaasaa malasaa ta jettuutu tana booda jira. Tana duuba immoo haadhani sattaratan jettu ta'uu fi sattarattuutu booda jira. Akkana qaraa isa ijoolleen. Nama lama ijoolleen dhufnaan tokko dhaabbatee fincaan. Aboo ati dhaabbatee fincaan taajeen saahibni maal rakkoo qaba abbaan kiyyaa'uu dhaabbatee fincaanaa jee. Ajalloo akka taminaa siimaa ittiin laallu beeki gizee garii nuti. Ijoollee nama lama. Anis gaddaafaa beeki wayin argaa beeki. Ijoollee nama lama ta wal qixaa tokko dhaabbatee fincaan. Boo maa dhaabbatee fincaan tajeen tokko. Maal rakkoo qaba jeen abbaan kiyyaa'uu dhaabbatee fincaanaa jee. Amma yeroo waan akkasii gootu ati namaan narraa horrojaa jiran jechuun ni ilaalte hin laalle. Guddisa keessatti akka gaariitti ufeeguu barbaachisa.